ulfaatti. Osoma kadhalche gammadaa waarii yookaan ammoo kabbadaa ganama ta'uyyuu responsibility haadhaa jalatti kufti ilmoon dhibba keessaa parsentii 70. Responsibility haadhaa irratti kufti. Gaafa ilmoon suni barumsaan gadi kufte, gaafa ilmoon suni waa balleessite, gaafa ilmoon sun nuuma akkanatti harminu jigee guddannee biyyaa baanee biyyaan baa jirru kana jechuudha. Bara osoo haadha wanti inni tokko balleessinee wanti tokko nurratti argame haadha maaltu guddisee jiraa jedhanii bara. Nuuma guddoo tana tabjeel bishaalee gama haadhaftee irraa baane kana jechuudha. Shabbo kaniin haadha akkamtu guddisee jedha. Kanaaf ilmoon dhibba keessaa parsentii meeqa responsibility haadhaa jalatti kufti. Responsibility haadhaa jalatti maqaa haadhaa jalatti kufti. Dhiirri isaan karaa rabbiin dhiira godhe falafaluma darbachuma yoo siif hin taane deemaniituma fuudhuudha. Isaan inkibikkaa himan dhabin dhiiraa fi re'een takka dhaban inkibikkaa hin dhabin. Oo yee seenaa abbaa ebaluu koottaa ol galaa seenaa jiraa onni hin jira bakka hin jiru bichaan jedhin hin nabibti jiraa onni akkasii haadha ebaluu inni jira seenaa taa hin jira. Ada baru memang sangka kan ishi kan tanah bicara nabin gizem ni gal tinggal cize tinggal akan ni berbatu bicara fintain tanah dapde abi betul ya gal ganam sima si duk kubu gal tile si berade masih ganam mau kayu konna si berade mau kabak hajar kasih kasih berdilip sih kisah sih kita tuh kan silara oh ya nanti dafet cama kan gagate dafet carki kan gagate bal tiba ya cingkam dira fireen takka cingkam fetu dira fireen cingkam fetu tak oh sama isanin fedin atau sama isanin jalatin yo gubbaman ho bishan kayetani icamale abadan sila isati ya cun simatumele capsele gergeda si pakai si aci sekaya atau mau tetet man ngiteran akas bedan bas gedi man bakal waan barbaade le hago uzina le sirate adalu waan barbaade le sirate adalu sirate le ajana jiru kamat yetu feda bakal gerakan kayak gitu gubata ay dirang ay ni argine gari jira ammo jechuudha yoo jiraatellee gara dhiira musliimaa kan osoo hin taane garam jira beektan dhiira kiristaanaatiif dhiira amaaraa bira jiroonni akkasiisu jireenya bara baraa jira sulxaa welkaam dhiira eessa baddee dhufte sa'aatii kana seenee hin beeku malee faamiliin man jira warroon eessa jirta eessa baddee naan jettan fooloo na godhamee bannaataachuu miliyoona seenee selebireet gochuun fedha takka selebireet godhee hin beeku naan malaal takka barsiidee takka hin kabaju abbaan koo natti hin dhiisu amma waggaa 23 kabajuu barbaada abbaan kiyya natti hin dhiisu foloorii feesbuukii 100 seenee abbaan kan koo natti gadi hin dhiisu 100 gaafa seenee hin kabanye 500 gaafa seenee hin kabanye amma ammoo jechuudha miliyoona irratti selebireet gochuun barbaada waan ta'eef hundi keessan iyyuu fooloo na godha hundi keessan miliyoona irratti waggaa 23 maal godhuuf inshallah waggaa 23 barreessan waggaa 23 miliyoona jechuuf yaa miliyoona seenuu barbaada kanaafuu hundi keessanuu yoo jechuudha akka gaafa geemii beellamaatiin irraa hafuun qabdan guyyaa san hundi keessanuu isin dhibballee barreessaa waggaa yaa rabbii kiyyaati waggaa 56 isaan naan jedhan kana 80 isaan naan jedhan kana yaa rabba gasana jiraachisi ati awwaamee ka arguu hawwiin qaba maal godhuuf Mate demte dira tokko jaalattu illee isaatiif seentee jaalala san seentee jiru garuu ka jaalattu kan onnee kan kee keessa mootummaa ta'e nama tokko qofa kan onneen tantee mindeessite nama tokko qofa baasa wayi nuti kan jaalatu hin jaalannu shamarran ka ofii jaalannu malee ka ofii faana onneen icittu malee ka ofii faana surriin nu icittu malee ka ofii faana rifeensa murannu malee hin jiru jechuudha kanaaf nama isin miliyoona 15 isin jettan san irraa wannan achi keessa qaqqabeetti xiinxalleetti ilaale akka nama jaalalaa tokkotti ilaale maal inni
isii keessa uume san yaa laale Allah. Miira inni isii keessa uume san. Jaalala isiin isaaf qabdu san. Osoo hin nama hin jaalanne taate nama keerlasii taateeti. Dubartiin gargaarii mallaqa irrayyuun kaattu I don't care jetteetumaan itti dhiifteetumaan kabiraa waliin axxaxxamtee jiraatti. Dantaa isaati jettee. Siigalee mallaqa maalanatu mallaqa fide malee mallaqa na fide. Dantaadha jechuudha kama biraa hojii jiraatti deemteeti. Garuu wanni achi keessa jiru maal inni jaalala. Ammallee dhiironni ta'e dhiifamallee naa godhaati. Dubartii isin jaalattutti hin qoosina. 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 Dubartii isin jaalattu argachuun baay'ee ulfaata. Hin argamtu argachuun baay'ee ulfaata. Dubartii isin jaalattutti hin qoosina. Dubartii isin jaalattutti never hin qoosina. Dubartii isin jaalattutti. Taati jaalatte amma sirriidha. Isinis ta'e ofii jaalattan barbaaddanii ta'e ofii jaalattan taane ofii keessanii jaalattanii ofii keessanii barbaaddan ofii keessanii dawwaltanii ofii keessanii wajji haasoftan tan akkasiisan barbaaddan isinis dhugaadha. Maaliif ofii jaalattan waan ta'eef waan qalbiin teessan feetu. Dhagtanii kaataa itti dubbadhu na dhibaanii walumaa galatti rabbi isiniif haa laaffisu isiniin jechuun barbaada. Ani I don't know. Wallahi akkamitti akka itti dubbadhu na dhiba yeroo tokko tokko. Cubbuu ofirra laalladha. Cubbuu ofirra laalladha. Intala isin dubartii isin jaalattu hin miidhina. Ati yeroo tokko bar mukni tokko yeroo sirratti jige. Argite yeroo sirratti jige muka wayin osoo jissaa jiran afuudhattee yeroo sirratti jige takka si kabalee si bira lufu. Miidhamte bakka miidhamte. Yoo sirratti jigee sirra ciise garuu si miidhaa jechuudha. Laal yoo sirra jigee sirra ciise si miidhaa jechuudha lafee keessa gassiseen. Takka yoo sirra si bira lufu. Miitee miti yeroo dheeraa irra hin turin bakka. Miitee jirtaa yeroo dheeraa irra hin turin. Dhiisi. Miitee jirtaa hin feetu. Hin barbaaddu keessa kan kee hin jirtu waan ta'eef irra waan jedhu isinillee ijoolleen shamarraniillee siif hin taane miiteertaa irraa fayyadamteertaa yeroo dheeraa hin miidhini dhiisi. Maal jennaan bakka itti miidhamtu hin beektu. Akkamitti akka miidhamtu hin beektu waan ta'eef. Akkamitti akka miidhamtu bakka itti miidhamtu hin beektu waan ta'eef ati sirra ciiftee hin miidhin. Bakka miitee miidhuu argaa jirta. Miidhaa san keessatti rabbiin of gubbatti sodaachuun bareeda. Cubbuu tana jedhanii of gubbatti ilaaluun bareedaadha. Amma yookaan dhiira bichatu iyyuu dubartii miidha jechuu kootii miti. Jirti dubartiin illee ta cubbuu ofirraan sodaanne jechuudha. Ta osoo haadhaa fi abbaan faamiliin isiidhaa faamiliin isaa osuma itti haasayan osuma gurbaa kanaanuu wal beekan osuma waliinuu qaagan osuma maaliyyuu jedhan osuma fuudhi qofa jedhanii jal'isiiti fuudhi qofa jedhanii numa fuuti numa maal gooti numa keessa isaa numa miiti jechuudha. Ni garee jirti tan akkasii. Miitanii walirran ciise walirran turina. Madaan sun akka dafee fayyuuf eega miite miidhuu kan kee argaartaa keessa kan keessiif rabbi waliin beeka. Anamma jechuudha rabbiin qabeenya namaa kennuurra meeshaa keessa namaa laalanii wayii rabbiin osoo kennee nan fedhaa. Meeshaa keessa namaa laalanii baranii wayii rabbi osoo meeshaa san kennee keessattuu annatti fa'a. Onni nama jaaladhu tana banii laaluudhaaf sardama muddama bakka baneetuma laalee deebiseetuma walii hodheetuma laal. Akkasuma dhiiseetu maani lafa kaayeefitu biraa baafadha. Bareetu laal dikkuma biinxee laalee laal dikkuma ishee biinxee laalee. Sinii galee kanaaf mushkila wallaahi billahi. Ayye